namicha kana waaqatu ayyaana lukkuu uume waan walitti dhufe waan gurmaa'e waan kurfaa'e diiguu malee Jawaari waa ijaaruun argituuti waan ijaarame waan Oromoo lafaa qabu diiguudha hojiinsa. Fakkeenyaaf Oromoo Youth League Minnesota Jawaartu diige ragaan sama sinna geechisama bilbilee warra miseensa ture Jawaartu diigame akkam godhee diiguu danda'a. Tokkoffaa caasaa jala geeddara lammaffaa intarastii jala geeddara ofitti waamanii pirezidaantii godhamu maal godhamu isaa godhatan sadaffaa buusii laaffisa miseensa laaffisa nu bittinna takka lammaffaa OMN numti ofiisaatti ijaare sun jiraadha jira hojjechaa jiru maal badda buusii kadhachaa turan buusii isaayyuu kada gaafannaan badaa seedeen kanaattis ani suuqa qabna wanti inni oosa irratti yaale odoof keessaa beekanii ari'uu baatanii raatanii wanti qeerroo Oromoo godhe qeerroo bilisummaa Oromoo dhabama gochuudhaaf diigumsa kanaaf qeerroo bilisummaa Oromiyaa kan jedhu ijaarame badiidha. Qeerroof qarree Oromiyaa kan jedhu akka qeerroo jechuun gender sensitive hin taane hin beeku namni baay'een qeerroof qarree Oromiyaa jedhanii ijaarame badiidha. Foollee Oromiyaa jedhanii ijaarame badi kan hunduma keessa Jawaar hin jiru. Hin beeknu nuti hin dubbannu boruuf egeree hin wayyaa. In fooyya'an. Foolleen kan abbootii gadaati malee Jawaar achi keessatti maqaan isaa foollee Oromiyaa kan jedhu kan sponsora wayiitti gaafatanii ijaaramtu jira. Inni milkoofne kun hundumtuu laaffatee bade. Kun hundumtuu kan godhame qeerroo Oromiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo diiguudhaaf. In fact dhumarra waan kana butanii bakka har'a itti nu komatan kan ofii isaaniitti dhaabbatanii kadhatanii biltsiginnaa wajjin hojjeta Yaazoon jedha. Yaazoon ganda biltsiginnaa dhaqee hin beeku. Inni ganda biltsiginnaa dhaqee kadhachaan turre. Prime Ministeriin taate, Foreign Ministeriin taate. Yaazoon nama ajjeechisiiseedha. Mee nama tokko ragaadhaan isaa baasan. Haan nama ajjeechisu. Yaazoon namaa miti. Simbirra akka duufu hin barbaadu. Lubbuun simbirraa akka darbu hin barbaadu. Ministeerummaa kana kadhachaa turuu isaa maaliin beektati? Ragaa maaltu jira jechuun tarii kan Jawaar gochaa jiru maqaballeessiidha yoo ta'e kanatti jechaa jirtus maqaballeessii yoo ta'e jechuudha. Maqaballeessii miti. Shufeerri geeddarumsa kana Abiy Raddaatiin eenyudha? Kan kolfan irra darbinu miti. Waan ofii jedhan hin waakkannu ani irra hin goone Raddaatiin eenyudha? Prime Minister, Foreign Minister. Akkamitti? Shufeerri Prime Minister Raddaatiin. Sababii manni akkas jedhe sanaaf Foreign Ministeerii gaafatee ture jechuu dandeenya moo? Eessa ture inni ofiisaatiif? Jechuun maaliin qaamaa maal keessa ture? Paartiidhaan. Kaafaa'u ture. Kaafaa'u keessa booddeetti murame. Durammaa paartii keessan ture ka? Inni Jawaaranaatu gorsa hin jenne. Caasaa Oromiyaa kan ammaa kana hin diigna hin jenne. Ofiisaatiif. Jecha isaa kan nageenyatti. Viidiyoon san jiru. Jawaar. Jedhamoo hin jiru. Viidiyoon kuna. Inni dhiyoo ergamanii dhaatii bahee deemeeti. Lakkii wajjiniin teenyee waan kana akka geeddarru akka caasaa kana diignu haasofnee jirra. Eenyu wajjiniin? Warra mootummaa wajjiniin. Yaazoon caasaa Oromiyaa diiguu keessa warra mootummaa wajjiniin haaseera. Maal Jawaar irratti taasise kana? Fakkeenyaaf kan inni amma caasaa bulchiinsa godina jedhamu kana kan godina Wallaggaa Arsii Baalee jedhamu kana gara ilaalcha siyaasaatti waan guddateef waan kuni waan uumee fi isa kana diignee maqaa lagaatiin maqaa gaaraatiin akkasitti waamna kan jedhu mana hidhaatii erga deemee Galatoomaa Toorii irratti kan inni haaseedhan. Eessatti? Awurooppaatti yookiin Ameerikaatti. Indiigna jedhamu hin jenne. Caasaa godinaa maqaa godinaa sana. Whatever. Jedhemi. Maqaa godinaadha kan inni indiigna jedhe. Yaazoon indiigna deebiika. Hoo kana lamaan kompeer goote kamti irratti kan inni amma ilaalcha dhaga jechuun waan wayyuudha dhiyeesse. Waan wayyu. Nu lamaanuu ka jenne kana keessa kamtu irra kiiloo kaasadha. Kamtu irratti kana majechisiisa. Wana sana har'a warri biltsiginnaa hojjechaa jira. Har'a. Inni gaafas jedhee kamti irratti kana majechisiisa. Moo lafumaa kaanii Yaazoon tika jechuutti irratti kana mataas.
namni qaamni sadaffaan tokko odoo dhufee nu laale anaaf isa kamtu irratti ka jedhama kamtu irra bilisinnaa jedhama. Ani lamma wajjiniin ture ani biyyo wajjiniin ture ani warqina gabayyoo wajjiniin ture ani abbaa duulaa wajjiniin ture kan hunduma faana kan ture isa eessarraan darbeen ani bilisinnaa. Inni yeroo jijjiirama tumsuu keessatti waan isaan gaafuma jijjiiramaa sanuu yaasuun anuma akkana kana. Kaleessas haa ta'u har'a eengadda ejjennoon kiyya sanuma wal fakkaata. Kan bakka sagalee ejjete isaa inni ofiisaatiin tika odoo hin jedhin ofiisaatiin bilisinnaa odoo hin jedhin maqaa eenyu balleessuuf eenyu maqaa xureessuuf eenyu difeem gochuuf waanuma namni kunni lama kumni sadi jala deemee harka dha'eef yaasuun isaan madaalam jedhee hoo yaade haa jedhu gurgura. In fact wanti baay'een ajaa'ibu tokko maal inni Jawaariin Oromoon hammas eeggate sun gadi bu'ee jette oduu mandara keessaa miidiyaa irratti maxxansaa ooluunsaa ana akka Oromootti naqaanis dhuguma sitti mul'ata. Baay'ee naqaanis akka Oromootitti. Sila Oromoo nama baay'ee mucaa kanatti dhiyaatu odoo wantoonni baay'ee iftee fi nama kana yaadachuu qabu nu harkaa kutee qabu yaalamuu qabu. Haadha Baqqaluu ganda abbaa gammachiisitti bunni daffeera kootu buna dhugi jechuu qofatti isaa fi mucaa kana waan akkanaa kana maxxansaa jira. Kun immoo siyaasan ta'u. Oromoon akka Oromootitti waan qaanee qaba. Jawaar ani prime time kiyya irratti Jawaar yeroo itti maqaa balleessin qabu. Gaaf takka illee jechuudha. Quudhaa fiitii irraa dhiisa fiitii naasa'a. Jawaar akkanani bilisiginnaas hin taane tikas hin taane akkanani adda bilisummaa Oromoo keessatti qofa miseensa ta'e dhibbaan dhibbeen beeka. Waan ofii isaatti ittiin amanne jalee isaa immoo ijoollee jala yaatu tana immoo amansiisa. Ofii isaatii bar dhibbaan dhibbeen beeka kan akkanaan uumaa keessa hin jirre beeka. Garuu difaameeshiniidhaaf buruufiftaan hoggaan dhufe yookaan dhufu ta'e jechuudha. Hoggaan dhufe akkanaa ta'uuf jedhee giraawundi xaachuu isaatiin nama farda inni fe'ee kana namni bira yaabbatee dhufuu danda'a qoysoon akkanumaan xaara malee. Yaasuun birciqqoo irraan tolfamne hin cabu. Nama cabus miti hin qoysoon. Likkii namatti deeme kana ana odoo hin taane ilmaan saba kana garuu hin miidha. Ana odoo hin taane. Adeemsa nama deemaa jiru kuni namoonni gariin mooraa Oromoo kana kan humnoota adda addaatiin daddaaqamee qabsoon Oromoo duubatti kan harkifatu taasise kana isa kana qulqulleessuu fi adeemsi Jawaar taasisaa jiru kuni baay'ee gaariidha kan jedhan jiru. Adeemsa maaliif qulqulleessa? Namoota qaamota adda addaa waliin tuttuqqaa qabaatanii qabsicha duubatti harkisan. Mee ragaa naa fidaa ani immoo kanuma kan hin jechaa jiru. Yaasuun adda bilisummaa Oromootiin ala bakka akkanaatitti miseensa baluuti. Kan inni waakkanne bara 1998 97 kijiba waakkatamu amana. Inni kallattii dhaabatiin kaafaatti makamnee turre namni muraasni makamaa waan jedhameef. Kanaan achitti Yaasuun adda bilisummaa Oromootiin ala dhaaba tokkottis miseensa ta'ee hin beeku. Bakka kamitti even afoosha kamitti iyyuu makamne. Afooshu makamu. Inni dhaaba siyaasaa. Yaasuun bakka akkanaatitti tika akkanaa ta'ee waan akkana godhe. Baay'ee wayyaa amma laal gaafa bilisiginnaa ta'uu makamte yoo dhugumaan jajjaboo ta'an mindaan nyaatamire gaafa achi dhatte. Peerooliin jira bar. Peeroolees baasudha. Barsiifta peeroolii. Akka carraa ta'e immoo barri kuni barri isaa gaarummaan isaa maalinni tiraanzaakshiniin onlaayiniidha. Baankiidhaa baasudha. Waa Yaasuun nyaate waa Yaasuun fudhate eessatti akka galmaa'e. Namni tikkummaa Yaasuu bare kana hin dhabadhee garuu yaaduun. Tanumaas baasaa dhimmee wanni kaan dhaqqaba. Ani garuu namni hammam yoo gadi deeme hammam yoo gadi bu'e oduu mandaraa sanummoo beeki. Nama tokkorraa nama hannaan biyya kanatti hoggaa 14 murtaa'ee biyya kanaa ba'e
Maddi odeeffannoo nama kana immoo isa. Eenyudhaan? Jiraas tuujubaa tolchaa jedhama. Si maamma Keeniyaa makana taa'eera baay'ee bakka biraallee miti. Ogaa 14tti murtaa'ee arkaayiviisaas federaal poolisii harka jira. Ani immoo Inni odeeffannoo kennuu isaa fi maaliin barteedha? Thank you very much. Baay'ee galatoomi. Piikoordiin qaba. Nama kan faana yoo baanaa so. Biqilaa faana soonaa sa'ee beluu faana waan hammanan si beeketti piikoordii kennan beekan. Jawaar waan itti ergan maxxansa ofiisaatii fi miti kan barreessu. Amma jechoota mucaa kanaa tan keessatti arge. Birraadda. Dubbiin naa galee amma. Achiin